Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya. Akkami nagaa jirtu? Kuno deebii nagaa alhamdulillah. Barnoota sanii qabadhee dhufe akkaawuntii keenya akkamitti akkaawuntii mataa keenya uummanna barnoota jettanii akkasumatti warroottan yuutuubii keenyaaf haariyaa taatan yuutuubii keenya kana subscribe gochuu hin dagatinaadha. Kuno yuutuubii iddoo diimaa kana seenuudhaan subscribe gochuu hin dagatina. Yuutuubii jala seentan akkana gootan jechuudha. yuutuubii jala seentanii iddoo itti barreessi jettu kanarratti jechuudha. Iddoo itti barreessi jettu kanarratti in agartan. Iddoo itti barreessi jettu kanarratti maamee koomedii orotu jettanii search gootan jechaadha. Search yommuu gootan obboleeyyan kiyya kunoo haala kanatti isanii dhufa jechuudha. Maamee koomedii orotu subscribe gootan kaa ganaa ammaan tana waan isan daangessuun qaba. Iddoo mallattoo diimaa kana xuuxxanii jechuudha. Iddoo mallattoo diimaa kana xuuxxanii jechuudha. Kunoo iddoo kana xuuxxanii iddoo tana xuuxxanii jechuudha. Subscribe gootan kaa ganaa maaltu isan daangessa? Iddoo tana xuuxxanii jechuudha. Subscribe godhuu hin dagatina. Kunoo iddoo kana subscribe gootanii mallattoo duratti dhufu kan akka bilbilaa kana akkasitti gattuqaastan jechuudha. Al gootanii waan akka gurraa kana irraa ol baaftu. Haala kanaan waan inni gadhiisu jala deemtanii ilaaltan jechuudha. Waan adda addaa gizee inni gadhiise jala deemtanii ilaaltan. Haala kanaan jechuudha. Ammaan tana karaa barnoota keenyaatti dabarra. Warroottan yuutuubii kanaaf haariyaa taatan yuutuubii kana subscribe godhachuudhaan maatii keenya ta'aadha. Yuutuubiin yuutuuba keessanii hin dagatinaadha jechuu sanii barbaade. Ammaan tana karaa akkaawuntii haariyaa banachuu barbaanne dhayina. Iddoo san xunna jechuudha. H iddoon jiru sanii H iddoon jiru san xunna jechuudha. H iddoon jiru san gizee xunna jechuudha. Maal gochuu yaana amma? Maal gochuu yaana? Akkaawuntii banachuuf. yuutuubii banachuuf akkaawuntii yoon beeknillee yuutuuba banachuuf iddoo san xunna. Iddoo san irratti isaan waan hin banatiniif yookaan suuraa mallattoo wayii irra jira yookaan waan adda addaa irra jira. Iddoo kana gattuuxxan jechuudha. Kottaa iddoo san gattuqeetiin jira. Akkanatti sanii dhufa kunoo H2B akkanatti sanii dhufa xiyyaa achiin gad deebi'e kana xuuxxan jecha. Yoo namni isanii banee jiraate yoo koodii keessan hin beeknillee xiyyaan isaniif dhufa. Iddoo feetettoo xiyyaan isaniif dhufa gadi xuuxxan. Xiyyaa kana gadi xuuxxan. Haala kanatti isanii mara na obsaa. Haala kanatti isanii mara. Kunoo maamee koomedii orotu H2B kana habba lamaa jira jechuudha. Ana keessa habba lamaa jira. Habba lama kan jiru kana isaan jechuudha. Isaan waan hin qabneef habbuma tokko jira jechuudha. Yoo namni isanii banee yoo niiraadhaan isanii banatamee jiraate habba tokko bichaa qabaachuu dandeessan jecha. Habba takka qabaachuu dandeessan. Amma iddoon inni zeeroo itti isanii mare kana iddoo kana keessa iddoo kana xuuxxan jechaadha. Amma isaan haariyaa waan banachuu barbaadan iddoo kana xuuxxan. Iddoo kana xuuxxan. Kunoo iddoo xunnaa nu obsaadha. Amma haalaan gadi isan buusa jechaadha. Akkanatti barbaada. Na obsaadha. Akkanatti barbaada. Waa takka isan hin dhibu. Waa takka isan hin dhibu jecha. Kottaa kunoo yoo haala kanatti isanii barbaada. Ammaan tana haala kanatti isanii dhufa. Kuni maal jaa? Email or phone number jaa. Hin agartan? With your Google account running more jaa. Kana akkam jechuudhaaf yuutuubii kanuma duraanii isaan ati akkaawuntii kanuma duraanii isaan change godhuu deemtamoo kan biraa banachuu deemta sin jedha. Ati waan kan biraa barachuu deemtuuf iddoo kanatti hin barreessitu. Namni irra guddaan iddoo kanatti lakkoomsa waan adda addaa guuree waan adda addaa agarsiisaa jira. Iddoo kanatti hin guurtu ati. Ati gad dhuftee jechuudha. Kana keessaa numan tuuttu kana. Naannoo kana numan tuuttu. No, naannoo kana hin tuuttu. No, hin tuuttu kana. No, kanallee hin tuuttu. Gadi dhufta jecha obboleeyyan kiyya obboleettii xiyya kan banachuu barbaadan gadi dhufta. Iddoo sana hin agarta. Chert account kana tuuttan jechuudha. Sirriitti akka isanii galuufiniin akkanatti irra isanii deddeebi'a jechuudha. Chert account kunoo laala. Chert account gizee tuuttan
kana filattan kan gubbaarraa kana filattan akkanatti sanii dhufa kan gubbaarraa filadde haala kanaan barbaada nama hunda fayyada wanni kuni akkanatti sanii dhufa kunoo first name last name ammaan tana maqaa isan itti galfachuu barbaadan jechuudha maqaa maaliin banachuu barbaadan akka maal maqaan keessan maal ta'uu qaba ani ammaan tana maal gochee banachuu barbaada kota ittiin amma akkamiin ja'ani akkamiin ja'ani Oromoon ja'ani Oromoo yookaan Oromoo Farstiin ja'ani Oromoo Tuubiin ja'ani waan hin fedhen itti galfadha fadhu Oromoo abbuma feetan itti galchitan Oromoo Abdallaan ja'ani kunoo haala kanaan jechuudha dhuftanii jechuudha mallattoo kana gattu kaastan ammaas bira hin dagatina next tuutan dhuftanii jechuudha obboleeyyan next tuutan next gisee tuutan akkanatti sanoofa Oromoo Abdallaa jee itti barreeffattan booda akkanatti sanoof namni keenya iddoo kanatti wanni kaan isin hin dhibu iddoo kanatti kan dogongortan hin dogongorina iddoo kana na jala hin dogongorina kunoo iddoo kanarraa ammaan tana isaan kuni jarreetan kun laal isaan amminiin akkanatti itti tuqe kuni rakkumayyuu hin qabu kana isa kana hin agartan jeen yaada isa kana kan rakkoo guddaa qaba maaliif namni keenya bara 2010 bara 2020 bara amma keessa jiru itti guuta jechuudha no so usu san ta'initti bara keessa jirtu hin guutan amma kana haa guutan kana kaniin fadheen filadda kanaan baradha Oktemberiin bara filadda ammallee kanallee ni dhufa daa'ii umrii kiyya fadhu 15 fadhu 17 fadhu hangaan fadheen godhadha ammoo ati umriin kee 18 ol ta'uu qaba 18 gad ta'uu qabu irratti dalaguu sitti hindiisan jechuudha waan umriin kee xiqqoo taateef ati umriin kee xiqqoo yoo taatellee umrii kee guddifachuu qabda 20 goota yoo barbaadde maaltus eessatti si beekan ati amma as dhufta jechaadha kunoo obboleeyyan kiyya kunoo yer iddoo jaamu kana sirritti na caqasaagaa yer iddoo jaamu kana namni keenya bara 2020 ja'anii bara 2020 ja'anii bara 2020 takka ja'an 22 ja'an bara 2020 takka ja'an no kun hin ta'u bara 1985 waan bara 1989 kuno haala kanaan feetan itti barreeffatan amma gadi buuna milii faamilii kana jechuudha ati yoo dhalaa taate yoo dhalaan banachuu barbaadde miliin dhiiraa femiliin dhalaadha kuno kan ani amma waan dhiira ta'eef kanarratti hin cuqqaleeffadha miliirran kaa'adha amma gadiin dhufa jechaadha kuno next iddoo jettu kanaa jira next iddoo jettu kanaa jira iddoo kanaan gadi tuqaasa jechuudha maaltu maan sanni kuno ilaala ammaan tana haala kanaan isan fida jechuudha Oromoo Abdallaa jee gubbatti isanii fida jechuudha ati kan Abdallaa Oromoo ja'a kan chert yuur wiz gemili andir feetan naawun kanatti dhootanii irraa dabaruu dandeessan isanii galaa irra dabaruu dandeessan yoo barbaadan ammaan tana waan irra dabaruu nutti hin ta'u maaliif yoo ta'an galmumaan keenya waan takka jechaadha ammaan tana nuti Oromoo Abdallaa irratti okee godhatta kan gubbaa irratti yoo fedhe lammaffaa irratti fiduu danda'a ati maqaa sirriitti barreessite Oromoo Abdallaa kan jiru maqaa keeti jechuudha maqaa ati barreeffatte san yoo gara galcheesitti fide kan sirrii irratti dhaatta amma kan sirrii irratti dhaadha jechuudha kun Oromoo Abdallaa jaa kan Abdallaa Oromoo jaa ati kanarra dhaatta jechuudha kan sirriitti si fide amma gadi buutee next goota obboleeyyan next gootan itti na eegaa akkanumatti na caqasaa jechuudha next gootan jechuudha haala kanaan kunoo haala kanaan paaspoortii digitii 8 habba 8 jechuudha itti galfattan habba 8 itti galfattan ammallee so raqama kiyyallee rakkoon qabu duwwaa 5 94 no duwwaa 5 98 48 56 duwwaa 6 itti gootan jechuudha Suudi Arabiyaa waan hin jiruuf kan itti galfadda gadi bu'ee next godha
paaspoortii bichaa dhokeeffachuu qabdan next. Akkanatti phone number itti galchisin jaa nambara kee itti galchita rakkoon qabu kuni. Gizee fixxe booda akkanatti koodiin isanii dhufti. Amma intarti koodii haarii dhaggeeffattan jecha dhufee jira inni geessanii amma koodii haarii kana ani itti galfachuuf jechuudha. Sorry koodii haarii itti galchitan booda akkanatti isanii dhufa jechuudha kunoo ani koodii gizee itti galche koodii itti galchita jechuudha. Koodii dhokeessuu na barbaachisa jechuudha. Koodii gizee itti galchite akkanatti raqama keessatti siba gadi deemta. Yes I am in goota kunoo yes I am in kunoo yes I am in gootan jechuudha. Kunoo haala kanaan isanii fida jechuudha. Kunoo Oromoo Abdallaa jee gubbaa kanarratti dhufe jechuudha. Amma gadi dhufta next goota jechuudha obboleeyyan. Kuni waan isan dhibaatii miti. Kunoo kuni waan yuutuubiin irratti isan dhorku seera yuutuubiidhaa beeksisa yuutuubiiti jechuudha kun. Amma dhuftee ati I am angry goota. I am angry gootan. Kunoo haala kanaan I am angry. Isaniif galanatti fakkaata. I am angry. Kunoo haala kanaan isan gabbuusa jechuudha. Rakkoon qabu suuta obsatan. Suuta naaf obsaa. Kunoo haala kanaan gadi buutan jechuudha lammaffaa. Kottaa. Gadi buutan. Naaf obsaadha. Kunoo haala kanaan akkaawuntii isan duraan qabdan san ni wajjin fida. Akkaawuntii duraan qabdan san waliin isanidha. Akkaawuntii guddaan habbaa meeqa ta'ee ja'a 1 2 3 habbaa 3 ta'ee jira sin ja'a kan itti fayyadamaa jirtu H2B fayyadamaa jirta sin jee. H2B kana fayyadamaa jirta ati immoo gadi buutee jechuudha maaltu sin dhibe. Gadi buutee jechuudha amma Oromoo Abdallaa Jaami no channel jangan gartan jala kanatti waan subscribing qabneef jechuudha channel kun lameen jechuudha amma gadi buutee jechuudha kanarratti kanarra jiraami raayitiin kun amma raayitii kee gadi buuftee maaluma godhatte raayitii kee gadi buuftee jechuudha kanarratti raayitii kee dhaatta jechuudhaati kanarratti raayitii kee dhaatta kuno raayitiin irratti gabbu'ee gizee raayitiin bu'ee kuno yuutuubiin amma fayyadamaa jiru kuni yuutuuba amma baname kana amma isan wajjin bane kana jechuudha kun haala kanaan yoo kuno haala kanaa isanii dhufa jechuudha. Kuno yuutuubiin amma itti fayyadamaa jiru haala kana jechuudha. Ammaan tana jechuudha haala kanaan kuno iddoo kanarratti oorraa kan kaasee oo kanarra boqotani ammaan tana amma idduma kana gadhoottan jechuudha ammaas in agartu idduma kana gadi dhoon. Iddoo kana gizee gadhoonne kuno manager your Google account kan joo kana dhoonna. Kana dhoonna ittuma eegaa. Naaf obsa akkanatti maree sanii fida jarjaruun qabdan gizee inni mareellee yoo shabakaan keessan daddabaatee illee dhaabbattanii eeggachuu qabdan dirqama jechuudha. Haala kanaan sanii dhufa. Haala kanaan sanii dhufa jechuudha obboleeyyan kunoo. Haala kanaan Oromoo Abdallaa jee sanii dhufa. Ati ammaan tana jechuudha maal godhachuu barbaadda? Piroofaayilii kee irratti hidhachuu barbaadda. Piroofaayilii kee irratti hidhachuu barbaadda. Haala ittiin piroofaayilii kee ittiin hidhattu jechuudha. Asuma dhuftanii jechuudha. Gadi dhoottan jechuudha. Laakunoo idduma kana gadi dhoottanii no shwee naaf obsaadha. Kunoo no akkaawuntii cheenjii godhisin jaa no ansaniif hin deemu. Iddoo bana deebisuu qaba. Kunoo akkanatti jechuudha. Iddoo kana kunoo iddoo ammaan tana oon irra jiru kana iddoo irra jiru kana gadi dhuuttan jechuudha. Akkanaan isanii fida jechuudha kunoo ammaas. Kunoo akkanatti isanii fida jechuudha. Akkanatti isanii fida jechuudha kunoo. Akkanatti isanii fida jechuudha. Hin agartan? Akkanatti isanii fida kunoo haala kanatti. Ati ammaan tana no irraa hin agarree natti fakkaattan. Kunoo oo kana gadi xuxxan iddoo oon jiru kana naaf obsaadha. Kunoo haala kanaan iddoo kana tuqatta jechuudha ati. Iddoo kana set profile photo kana gadi xuxxa. Gadi dhufta ammaas. Yoo barbaaddees amma ka'uu yoo barbaadde jechuudha. Kana lachuutu yoo kan gubbaa kana filatte
suuraa ammumaan tana ka'iitii irratti hidhadhu siin jaa. Ammoo kuni waan suuraa duraan keessaa qabdu irratti gad buusa inni lammaffaa kun jechuudha. Isa lammaffaa kana filanna. Isa kanaa bareedaadha. Lammaffaa filanna. Ani ammaan tana jechuudhaaf suuraa kun naa dhufee jira jechuudha. Suuraan kun naa dhufee jira. Haala kanaan jechuudha. Suuraa kiyya irratti hidhadha jechuudha. Amma suuraa kanumaan irratti hidhamma yoo barbaadan haala kanaan keep kana gootan kunoo keep iddoo jettu kana kunoo kanatu tuttan jechuudha. Kana gizee tuttan piroofaayiliin keessan karaa qallaaliitiin ol bee jechuudha. Kunoo ol bee jechuudha. Piroofaayiliin keessan karaa qallaalii ta'een isanii ol baa jira jechuudha. Kunoo haala kanaan piroofaayiliin keessan ol bee jira gartanii mee? Kunoo piroofaayiliin gubbaa kanarratti bee jira. Isaniif mul'ata. Waa xiqqishoo barbaadaa jira naaf absaadha. Kunoo piroofaayiliin gubbaa kana jira. Haala isanii fakkaateen Oromoo Abdallaa jee kunoo ol bee jira. Ammaan tana ganaa jechuudha. Wanni isanii galuu qabu jechuudha. Amma wanni isanii galuu qabu ganaa yuutuubii keessan subscribe guddifachuu isan barbaachisa. Subscribein isaniif guddachuu barbaada. Subscribe keessan guddifachuu malee ganaa yuutuuba banattan akkaawuntii mataa keessanii banattan rakkuma takka hin qabdu jechuudha obboleeyyan. Kanaaf jecha ifin cinqina. Kunoo akkaawuntii haaluma kana banattan rakkoon qabu yaadaan isiniin jiru qaba. Kunoo warroottan yuutuubii keenyaaf haarii taatanillee yuutuuba keenya subscribe gochuun dagatinaadha. Yuutuubiin keenya kan nuti fayyadamaa jirru maammee koomedii Orootiyu jettanii itti barreessitanii search gootanii kunoo haala kanaan isanii dhufa. Haala kanaan gizee isanii dhufe obboleeyyan kiyya. Kana subscribe iddoo diimtuu kana tuttan mallattoo dura dhuftu kana al gootan akkana gootan jechuudha. Kunoo haala kanaan subscribe gootan jechuudha. Akkasumatti gaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya barnoota kana baay'ee irraa barattan jeen abdii isinirraa qaba. Waaw isinitti tollaan share isinitti tollaan subscribe naaf gochuu hin dagatinaadha. Yuutuubiin yuutuuba keessanii yuutuuba kana guddisuu isinirraa eega jechuudha. Maasalaama.